Roozan akkuma beekamu gara biyyaa hin gala jettee sa'aadaa waadaa galtee fi akkuma san hin galla jedhanii walii waadaa galanii bakka isiin dalagduurra baaftee sa'aadaan rabbiin isii haa gargaaru ammallee roozallee rabbiin fayyaa isii haa kennu. Fayyaan isii kun akkanumatti achi ilaallutti fayyatu itti jira. Rabbi isii haa fayyisu waan isii cinqu waan isii yaachisu waan isii boochisu waan isii akka malee cinqamaa jirti. Adada waa dubbattuun himimmaan bootti hin argitanii akka malee bootti rakkoo cimatu itti jira. Rabbiin furmaata isii haa godhu. Rabbi fayyaa isii tanallee fayyaa isii akka durii sanitti isii haa deebisu. Sa'aada takka jabaattee jabaadhu ammallee fayyaa isiillee waan jiru sisirreessii atuu gooziidha hin beeyta. Jabeessi mucattiin tun namni isii cinaa dhaabbatee jabaadhu abshirii ammallee ima gorsi yeroo hedduu gorsaa maal godha hordoftoota kiyyaa jetta dhugaadha. Namni tokko yeroo hedduu nama gorsee namni sun yoo waa namarraa hin fudhatinii namatti dhaga'amaa jechuudha. Kanaafuu ammallee hin hifatinii rabbi si haa gargaaru rabbi si haa laaffisu. Isii soyixee isii argite amma jabaadhuti rabbi isillee qalbii isii gadi haa dhaabu. Kun ammallee achitti deebi'a jettee roozanni bakka duraa sanitti deebi'a jettee dubbatti. Nafsi ofii takkatti namni haadha abbaa ofii bira taa'ee biyya ofiillee dalagaan inuma jirti. Dalagaa nyaataa yoo taate bakka maraayyuu guute eega mana nyaataa dalaga jettee sanii miti dalagaa birallee yoo dalaguu dandeetti. Dalagaa achumatti roobematti achumatti soyixee fiitumaan dalagaa bareeda yoo dalagachuu barbaadde achumatti haa dalagattu. An akka mataa kiyyaatti akkasidha. Hordoftoota kiyyaa isin maal jettanii rabbi rakkoo ishee haa salaafisuu fi fayyaa ofiitu hin qabdu. Ofiifuu kun adada waa dubbattuun akkanatti bootti akkamitti fagaattee haadha abbaa ofiitirraa kan namni takka bira hin jirre fagaattee biyya namni isii cinaa hin jirre namni ofii nama cinaa jiraachuu barbaachisa. Adda ofii dubartiin jiraachuun baay'ee tokko ulfaata. Rabbi haa laaffisuu fi salaamtaa isin gaafachuu hin dagannee hordoftoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kee jalatti argamtan welkaam ashama harka fuunee hundi keessanuu amantii kutaa gandaa osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattan hordoftoota kiyyaa warroon jalqabarraan gammanaa hordoftan hedduu naaf galatoomaa naaf jiraadhaa umrii dheeradhaa harka fayyaa argadhaa bakka yaadda muraada gayaa isiniin jedhaa ammallee laayikii sheer gochuu hin dagatinaa warroon haraa dhuftanillee ani haa dhufuu baga nagaan dhuftanii isin simadhee jira chaanala keessanii seena subscribe laayikii sheer gochuun jajjabeessa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa waa'ee roozatii roozaa akkuma asirra isin hundi argaa jirtan kana haalli roozan keessa jirtu baay'ee tokko namatti hin tolu. Akkasuma irraallee hin galla jedhanii mudannoo isaan mudatee fi baga rabbiin isaan baase osuma deemaa jirru karatti baajaajiin makiinan baajaajii wayiidha jedhanii rifanni baay'ee rifanne jedhanii alhamdulillah baga rabbiin isin baase alhamdulillah baga roozalleen biyya ofii galte ammallee jabeessii duraa jabaattetiniin biyya nama deemtee soyixeetiniin fiddee harka galfattee amma immoo daran jabeessii ima gorsii ammallee waan ishii yaachisu waan ishii cinqu hundaayyuu jabaadhu duraa jabaattetiniin gargaarte ammas daran jabaadhuti isillee rabbi fayyaa ishii haa kennuufi roozan akka duraa hin jirtu. Adada waa dubbattuun himimmaan buustee bootti rabbiin fayyaa isii bakkatti isii haa deebisu rabbi isii haa fayyisu. Baga nagaan gara biyya ofii deebitee yoo duraa yoo isiin awwala haadha abbaan kan kee akkana ta'an isiin jennaan yoo isiin akka sirrifattee cinqamtu sanii baay'ee tokko garaa nama nyaatte wallahi baay'ee tokko aayyootti maal ta'an garaan na rifate garaan akka tokko na ta'e jettee yeroos bakka sanitti baay'ee tokko garaa nama nyaatti. Sa'aadani wanni akkana isiin gootu akka isiin galtuufi kun hin galu waa'ee galiinsaa hin yaadin jette erga waadaa galtellee akka gaabbituu taatetiniin waadaa naa gali asitti deebi'a an akka kiyyatti dalagaan dalagamaa wanni isiin biyya ofiitirraa fagaattee eega biyyoota arabaa hin deemin wanni biyya keessatti biyya ofiitirraa fagaattee adda dalayduuf hin jiru dalagaan dalagamaa roobillee dalagaan ajaa'ibaa guutee jira achumatti haa dalagattu sanii miti wanti biyya arabaa haa deemtu akka yaada mataa kiyyaatti namni martuu yaada mataa ofii kennaa jechuudha. Amma fayyaa tokkoffaa fayyaan isiituu barbaachisaa lammaffaa gorsaa fi kunuunsaa barbaachisaa haga taragaaggaatee sammuun isii taragaagga'utti jechuudha. Kanaaf rabbiin isiif haa laaffisu
sa'aadaa sillee rabbiin si haa gargaaru hedduutu ku gargaarte wallahi nu hundi kenna akka ajaa'iba tokkotti nu gammachiiste mucattii tana sooyitee ishii cinaa dhaabattee arguun kan kee har'allee osoo galaa jiru baay'ee tokko na aarsitee baay'ee tokko waan dura waadaa galte san diduuf taate wallahi rabbiin alaafisu maaliif achitti deebi'a jetti maatii ofiitirraa fagaattee sababbiin isii maatii ofii dhiisteetiniin achitti deebi'uuf cinqamtuuf maali dalagaan bakka kamiyyuu inuma jira jechuudha. Dalagaan akkanaa taate dalagaa wal fakkaataadha. Dalagaa biyya keessa dalagaa addaa wayii achi jiraate miti mindaan achi adda ta'eeti miti tokkoffaa fayyaa ofiitiif hin qabdu mucattiin tuni lama fayyaa isii barbaachisa. Dalagaa achumatti illee ni dalagatti jechuudha. Kana miti suuqoo mataa ofiitiin banattee ni dalagatti. Dalagaanii bakkuma biyya keessatti hunduu dalagaa xiqqoo hin qabdu. Garuu fayyaan isii itti jirti. Roozaa duraati miti rabbiin fayyaa isii haa kennu kolfitee taphatti hinaasofti amma nagaayyuu giddii dubbatti fuula ishiitirra ifnanni hin jiru yaadduu fi himimmaan booyuu bichaa taatee jirti roozanii rabbiin isii haa fayyisu sa'aada sillee rabbi isii haa gargaaru ammallee jabaadhutumaani gorsi atuu goobaziidhaan beeyta sirritti gorsuu qabda jabaadhu rabbi isii haa gargaaru atuu akka dhiiratitti biyya takkaa dhaqeen beeku jette san dhayxeetiniin fuutee galteeni baga rabbiin si milkeesse ammallee roozan fayyaan ishii xabiiba ta'ee gammaddee ofii ishiitiifuu akka duraa sanitti as baatee viidiyoo raabdee hordoftoota kiyya jettee tiniin akka duraa sanitti dubbattee fuula ifaa ishii ka duraanii san akka arginu barbaanna amma fuula gammachuun fuula ishiitirra hin jiru roozan akkana miti dura viidiyoo ishiitirratti gammachuun yeroo dura akkasii viidiyoo raabdu sunii fi roozan ammaa tokko miti ulaakiin irra laallamu waan isiin keessa dabarsite waan ji'oota haganaa kana an erga miidiyaa irraa dhabe roozaa erga miidiyaa irraa dhabe biyaansi gara ji'a torbaati gara ji'a jaha torbaati odda miidiyaa ishii viidiyoo raabuu dhiifte kanaafuu ji'oottan kana keessatti waan ishii mudate nun beeynu sa'aadan ammallee gadi hin dhiisinii jabeessitumaan ammallee eegii fayyaa isillee hanga dandeettuun bira dhaabbadhu rabbiin isillee si haa gargaaru isillee fayyisee rabbi xabiibatti haa deebisu roozaa akka kalee sanitti gammaddee kolfitee taphattee viidiyoo raabdu sanitti rabbi si haa deebisu fayyaan faayaa nun dhibinii hin jedhanii rabbi nu dhibii nu fayyisi jedhanii rabbi fayyaa isii haa kennuufi waan ishii mudatee waan ishii yaachisaa jiru waan akkana ishii boochisaa jiru Allahu aalami rabbumatu beekaa waan ishiin taate rabbi ishii aafiyu sun hundumti keessanuu akkuma duraatitti ammallee du'aayii godhaafi rabbiin ishii haa aafiyu inshaallah fayyaa rabbiin ishii haa kennu fayyaan ishii takaleessa sani bakkatti haa deebitu egaa hordoftoota kiyya viidiyoo roozaa kana fakkaata roozan hin argamte malee biyyatti galuu ishii kanallee gammachuu hin qabdu argamu ishii nama gammachiisa garuu rahaa dhabuun ishii akkanatti ishii boochisu kuni fayyaa ishiitti jira rabbi ishii aafiyu rabbi ishii haa fayyisu roozan waan ishii mudatee moojii fayyise hedduu adada dubbattuun hin bootti adada dubbattuun ni bootti akka malee boottiyyuu rabbi ishii aafiyu inshaallah baga nagaan galtanii jenna gara biyya keessanitti sa'aada baga rabbiin si milkeesse ishii duraan galu jettu tanallee rabbiin si laafisee biyyatti si galche amma jabeessiti ittun gorsii jajjabeessi akkuma duraa san caala daranta duraa caala jajjabeessi alhamdulillahi maatiin ishii hundi isaaniitu baga gammaddanii roozan sa'aadaa wajjin gara biyyaa galte waan hedduu tokko nama gammachiisudha baga gammaddanii maatiin ana ahliin firoottan isii kulli nu martuu baga gammannee walumaanu durallee argamu isii gammanne ammallee lammata biyyatti sa'aadaa ishii jettee deebuun isiitu waan guddaadha alhamdulillah rabbi gadi isii haa dhaabu fayyaa isiillee haa kennuufi mee rabbi hiree isii haa bareechuu hiree isii haa tolchuu jireenyi isii jireenya qabbanaa jireenya gammachuu akka sa'aadan baantu yeroo hedduu waan keessa dabarsitee fi wanta amma keessa jirtu kanatu itti dhagayamaa
aniin kalee akkas jiru suni har'a akkana jira jettee of jala laalti. Duniyaan sagalima kudhaniin guuttu. Rabbiin yoo gisee barbaade waan nama kaasaa gaafa barbaade kan nama buusa hojii rabbiin akkanuma walaakin ammallee abshir rabbiin takalee san caalatti si deebisuun mala waan rabbii kanaa hin beekani. Rabbiin takalee sanii miti tasan caaltutti rabbi si adeemsu jireenya kee jireenya rahaa jireenya qabbanaa jireenya gammachuu kan hanga addunyaa tanarra jirtu gammachuuf rahaan itti jiraattu rabbiin siif haa tolchu. Fayyaa tokkoffaa fayyaan kan kee kun rabbiin si haa fayyisu jechuudha. Fayyaan kee kunuu nama yaachisa. Homaa miti ka jireenya homaa miti jireenya akkanuma egaa hordoftoota kee viidiyoon kiyya karaa kana fakkaataa viidiyoo biraatti walitti deemutti turtii gaarii baay'ee.